Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko Amiin. Nageenya irraaf jaalalli Waaqayyoo bakkaa fi kallattii jirtan irratti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaala koo jalatti argamtan hunda keessaniyyuu akka amantan akkam turtan akkam yeroo kana keessanii ani egaa kootii galata Waaqayyoo isinillee akka nagaa taatan Waaqayyo biraaf abdiin qaba. Har'a viidiyoo itti aanu seera uumamaa boqonnaa 47 qabadee dhiyaadheera. Warroonni haaraa taatan viidiyoo haga xumuraatti dhaggeeffachaa sabiskiraayib taasisaa koomentii jechisaa isin jedha. Akkasumaan gara viidiyoo isin dabarsaa. Viidiyoo wajjin turtii gaarii. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko Amiin. Seera uumamaa boqonnaa 47. Obboleonni Yoosef mootii Gibxii duratti dhiyaachuu isaanii. Ergasii Yoosef gara mootii Gibxii ol gale. Abbaan koo obboloonni koos bushaayee isaanii bushaayewwan isaanii waan qaban hundaa wajjin biyya kanaa dhufaniiru. Isaan akka biyya Gooshen keessa jiru jedhee itti hime. Inni obboloota isaa keessaa namoota 5 geessee mootii Gibxii duratti isaan dhiyeesse. Mootichi hojiin keessan maali jedhee obboloota Yoosef in gaafate. Isaanis nuyi garboonni kee akkuma obboloota keenyaa durii tiksituu bushaayeeti jedhanii mootichaaf deebii kennan. Itti dabalaniis mootichaan biyya kanaatti beelichi waan jabaateef bushaayee garboota keetiif margi dhibnaan nuyi biyya kanatti galataane dhufneerra. Nuyi garboonni kee biyya Gooshen akka teenyuu nuuf godhi jedhnee si kadhanna jedhan. Mootiin Gibxii yommus Yoosefiin abbaa kee fi obboloonni kee siif dhufaniiru. Biyya Gibxii kunoo si dura jira. Abbaa kee fi obboloota kee biyyicha keessa iddoo caalu qabsiisi. Biyya Gooshen haa jiraatan. Isaan keessaa namoota danda'an yoo beekte immoo eegduu warra horii koo taasisii tiksee taasisi godhi jedheen. Yoosef ergasii Yaaqoobin abbaa isaa ol galchee mootii Gibxii duraa in dhaabbachiise. Yaaqoobis mootii Gibxii in eebbise. Mootiin Gibxii immoo Yaaqoobin barri jireenya kee waggaa meeqa jedheen. Yaaqoob immoo mootii Gibxiin barri ani karaa adeemtuudhaan itti jiraadhe waggaa 130. Barri jireenya koo kunis muraasa hammas ture. Innis hamma bara abaabileewwan koo karaa adeemtuu maadhaan itti jiranitti hin ga'u jedhe. Yaaqoob ergasii mootii Gibxii eebbisee isa biraa gadi hin ba'e. Yommus Yoosef akkuma mootiin Gibxii abboometti abbaa isaa fi obboloota isaa in qubsiise. Biyya Gibxii keessaa lafa isa caalu handhuura isaanii akka ta'uuf naanna'aa ramsiisee in kenneef. Yoosef akkasuma immoo abbaa isaa fi obboloota isaatiif warra mana abbaa isaatti hundumaaf akkuma lakkoofsa nama hundaa isaanii eeggatutti nyaata nyaachisuu isaaniif qooda hin baase. Beelli jabaachaa adeemuu isaa. Guutummaa biyyichaa keessatti wanti nyaatamu hin turre. Beelli bu'e sun baay'ee jabaa waan tureef biyya Gibxii fi biyya Kana'aa in dadhabsiise. Yoosef horii isaa namoonni biyya Gibxii fi namoonni biyya Kana'aa ittiin midhaan bitan hunduma walitti qabee fidee mana mootummaa mootii Gibxiitti in galche. Horiin warra biyya Gibxii fi warra biyya Kana'aa baasuu danda'an erga dhumee booddee warri Gibxii hundinuu gara Yoosef dhufanii nuyi maaliif otoo ati nu ilaaltuu duuna ree? Sila horiin keenya dhumeera, ati nyaata nuuf kenni jedhan. Yoosef immoo horiin caalan erga isin duraa dhume horii qe'ee fidaa, ani immoo geeddaree isaanii midhaan isiniif nan kenna jedheen. Kanaaf isaan horii lubbuu qabu qe'ee isaaniitii gara Yoosef in fidan. Yoosef immoo geeddaree fardeen, bushaayee, saawwan, harroota fi midhaan isaaniif kennee waggaa sanas geeddara hin
geeddara horii isaanii warra lubbuu qabanii hunduma midhaan isaaniif hiruudhaan isaan gaggeesse. Waggicha hin dhume. Waggaa isatti aanuttis gara isaa dhufanii horiin keenya akka dhume horiin lubbuu qabu qe'ee keenyas kan gooftaa keenyaa akka ta'e si gooftaa keenya hin dhoksinu. Ammas ati gooftaan keenya akkuma argitu iyyuu namummaa keenya fi lafa keenya malee wanti hafe tokko illee hin jiru. Nuyi biyya keenyas attamitti otoo ati ilaaltuu dhumna ree? Nuun lafa keenyas midhaaniin bitadhu. Nuyis lafa keenya wajjin mootii Gibxiif garba hin taana. Amma nuyi akka hin dhumnetti lafatti keenyas ona akka hin taanetti sanyii midhaanii nuuf kenni akka jiraannus godhi jedhan. Warri Gibxii hundinuu beelli isaanitti jabaannaan lafa isaanii hundumaa waan gurguraniif Yoosef biyya Gibxii hunduma mootii Gibxiif hin bite. Lafichis kan mootii Gibxiin ta'e. Namoota garuu daarii biyya Gibxii gar tokko kaasee hamma gara isa kaanitti mootii Gibxii gabbaranii akka jiraatan godhe. Inni lafa kana warra luboota biyya sanaa duwwaa hin binne. Isaan qooda muramaa mootii Gibxii irraa argatan waan qabaniif qooda isaa mootiin Gibxii isaaniif kenne san nyaatan malee lafa isaanii hin gurgurre turan. Yommus Yoosef saba sanaan kunoo ani har'a lafa keessanii wajjin mootii Gibxiif isin biteera. Sanyiin immoo ati isaaniif jira. Laficha facaasaa. Yeroo midhaan galutti harka 5 keessaa harka 1 mootiidhaaf in kennitu. Harka 4 isa hafu immoo ofii keessanii sanyii facaafattu. Nyaata ofii fi warran mana keessaniif ijoollee keessaniif hin galfattu jedhe. Isaan deebisanii ati lubbuu nu keessatti qabdeertaa si gooftaa keenya duratti farra argachuu keenya haa ta'u malee nuyi mootiidhaaf garba hin taana jedhan. Akkasitti Yoosef waa'ee lafa biyya Gibxii harka 5 keessaa harki 1 mootiidhaaf akka galu seera godhee dhaabe. Inni ammuma iyyuu ittiin in hojjetama. Lafti warra luboota duwwaan garuu kan mootii hin taane. Fedha Yaaqoob isaa gara dhumaa. Akkasitti namoonni Israa'el biyyoota Gibxii keessaa kutaa biyya Gooshen hin jiraatan. Isaan achitti qabeenya hin argatan, hin horan, guddaas hin jabaatan. Yaaqoob biyya Gibxii keessaa waggaa 17 ture. Kanaaf barri Yaaqoob waggoonni jireenya isaas waggaa 147 ture. Israa'el yeroo du'a isaa yommuu dhiyaate Yoosefiin ilma isaa waamee yoo dhugaa farra tolaadhaan na ilaalta ta'e harka keetiin gudeeda koo gidduu qabi. Ati gaarummaa fi amanamummaa ni argita malee biyya Gibxii keessatti akka ani hin awwaallamne anaaf kadhadhu. Yommuu ani akkuma abboota kootii boqodhu ati biyya Gibxii keessaa fuudhii akka ana hin awwaalle anaaf kadhadhu. Yommuu ani akkuma abboota kootii boqodhu ati biyya Gibxii keessaa fuudhii na baasi lafa awwaala isaaniitti ana awwaali jedheen. Inni immoo deebisee ani akka ati jette nan godha jedheen. Abbaan isaas anaaf kadhadhu jedheen. Innis in kadhateef. Yommuu Israa'el mata duree siree isaa irratti gad gugguufee Waaqayyoof in sagade. Kakaasee kan na xumursiisee Waaqayyoof galanni haa ta'u. Viidiyoon kun har'aasuma irratti xumuraa waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Viidiyoo itti aanu walitti deebi'utti turtii gaarii.